Kutaa afuraffaa barumsa keenya faarfannaa duriifamma. Kutaa afuraffaa irratti nuti kaasnu faarfannaa amma maaltu humna dhowwate isa jedhuu fi jireenya qulqullummaa dhabuudha. Jireenya dhabuu. Faarfataan durii jireenya isaa eeggata. Baay'eema. Gaafadhaa seenaa qoradhaa. Akkatti isaan jireenya isaanii eeggatan. Baay'ee of eeganii jiraatu. Maqaa isaanii eeggatu. Lafa hin taane hin dhaabatan. Waan hin taanes hin dubbatan. Jireenyi isaanii baay'ee eegamaadha. Kwaalitii jireenyaa qabu. Faarfattoonni durii dhugaa. Faarfattoonni durii kwaalitii jireenyaa qabu. Jireenyatu faarfata gaarochi ba'an. Madirakii irra jireenyatu faarfata silas. Galanni isaaf haa ta'u. Jireenya qulqullummaa jiraatu. Efesoon 4:24 Waaqayyo maal fakkaata wettan qulqulluuf qajeelaadha jedhaa jira. Fakkaatti Waaqayyo uffadhaa jedhetu Waaqayyo qulqulluuf qajeelaadha jedha. Waaqayyoon geeddaramu qulqullummaadha kan faarfatu. Faarfannaan amma maaliif gadi bu'e humni isaa? Jireenya hin qabu kaa. Faarfataatoo jireenya dhabe. Jireenya qulqullummaa dhabe. Qulqullummaa jechuun waa tokko isinitti himanne. Qulqullummaa jechuun moobaayilii keessan baay'ee hojjetu. Baay'ee hojjetu. Intarneetii haa ta'u, faarfannaa haa ta'u, viidiyoo haa ta'u, kan baay'ee isinii hojjetu tokko fuudhaatii mee bishaan masxaxxabaa tokko keessa buusaa. Xubulluuf godhaa keessa. Achii fuudhaatii ilaalaa mee heloo'edha hin dubbatu. Ciggidees ilaala. Cubbuun bishaanii abidda si keessa jiru dhaamsa. Cubbuun bishaanii abidda si keessa jiru dhaamsa. Qulqullummaan abaaboo urgaa'uudha. Abaaboon urgaa'u fagoo irraa kanniisa waama. Kanniisa abaaboo sanarra dhuftee qubattee xuuxxi. Axxee gaagura qoraafame immoo barbaaddi isheen immoo. Gaagurri hundumtuu kanniisaaf hin ta'u. Kanniisi hunduman simattu. Gaagura qoraafame barbaaddi. Gaaguroota keessaa gaagura qoraafame ilaalti. Isa kaan funyaaniin dhooftee dabarti. Gaagura qoraafame gaafa argattuun urgaa waan ta'eef abaaboo xuuxxe kana axxeechi keessatti investii gooti gaa. Axxeechi keessatti dammeessiti. Abaaboo urgaa'uu fi gaagura urgaa'utti. Jireenya urgaa'uu barbaadama furri qulqulluun. Jireenya urgaa'u keessaa waa dammeessa. Jireenya urgaa'u keessaa faarfannaan akka dammaa mi'aawu yaa'a. Kanaachi faarfannaa fayyumaa faarfannaa mee Ingilishii tokko faarfatta. Jireenya urgaa'u hin qabdu taanaan. Faarfattoonni durii jireenya urgaa'u qabu. Kanaaf isaaniin ilaaluudhaaf gaafa konfiraansii kiiloomeetirii meeqa deema namni? Ijuma isaanii arguudhaaf, jara ilaaluudhaaf. Jireenya qabu waan ta'eef. Faarfataan ammaa jireenya dhabe. Jireenya dhabe. Iccitii yoon baase ta'e malee faarfattoonni ammaa ancaatii qaamaa faarfatan jiru. Caatii qaamaa kan faarfatan. Mana shiishaatii bahee kan faarfatu jira. Machaa dhugaa kan faarfatu jira. Beektu isin iyyuu baay'ee isaanii malee. Warri hin beekne garraamummaadhaan fudhatanii jirtu. Faarfattoota maqaa isaanii gadi yaasuun hin barbaachisu malee. Mana shiishaatii ba'ee kan faarfatu. Mana araqeedhaa ba'ee kan faarfatu. Caatii qaamaa faarfannaa kan barreessu jira faarfataan. Jireenyi zeeroodha. Jireenyi hin jiru. Eessaa humna kadhate? Eessaa humna godhata faarfannaan keenya? Warra akkasiin nu faarfata waan ta'eef. Achi mana caatiitii ba'ee faarfatee maal jireenya maalirraa eedda? Humna maalirraa eedda? Faarfataa akkasii. As ba'ee siyaasa sii faarfata gaa. As ba'ee arrabsoo faarfata gaa. As ba'ee baqaan inni faarfatu siin galu waa'ee mana jedhu iyyuu. Hiikuun faarfannaa humnaa hiikan qabu. Mataan miila siin qabu. Sababiin isaa jireenyatti hin jiru. Yesuusii wajjin hariiroo hin qaban. Konnekshinii hafuuraan qaban. Wangeela keessan jiran. Wangeelan dubbisanii hin beekan. Yuutuubii marraa argina nuti faarfannaa isaanii. Sirba ta'ee faarfannaan isaa ganaa laalla malee akkaataa faarfannaa isaanii ammaayyuu shubbisa isaanii ganaa weedaloo isaanii ganaa saccinee laalla malee jireenyatu hin jiru. Kanaaf humna dhabe faarfannaan. Jireenyatu zeeroo ta'e.
Jireenya zeeroo ta'e. Egaa amma faarfataan akkasii kun akkamitti qulqullummaa faarfata? Akkamitti namaan deebi'aa jedha? Ofii hin deebine. Ofii hin qulloofne akkamitti qullaa isiin jedha? Nu haa gargaaru malee Waaqayyo. Jireenya hin qabanii faarfattoonni baay'een. Hunda keessanii nan jedhamite ammas. Faarfattoonni baay'een jireenya hin qaban. Utuun jiraatiin immoo namaan jiraadhuun jedhan. Utuun deebi'iin namaan deebi'in jedhan. Utuun qullaa'iin namaan qullaa'in jedhan. Sareen hudduutti madaa qabu hin duutu jedhan. Sareen hudduutti madaa qabatan akkamitti duutaree? Yoonni jedhee oosa dhukkubaa achi. Achi hoo dhukkubaa. Kanaafi gururi'a taa'ee gururi'a bakka. Jedha malee hin duutu danda'e. Amma qullaa'i jechuudhaaf si dhukkuba kaa. Iddoo madaa si dhukkuba waan ta'eef akkatti qullaa'i jettee faarfattuu hin qabdu. Warri ati wajjin dhuddu, warri ati wajjin ejjitu, warri ati wajjin caatii qaamtu ta'anii si dhaggeeffatu akkamitti akkas faarfatta. Kanaafi bakka Waaqayyo diina koo ajjeeseera, Waaqayyo diina koo maal godheera, galatatu dhufee maaloodhaa dhabachaadha kan itti faarfattu. Malee kana qabiyyee faarfannaatti dhufa boodayyuu malee faarfannaan ammaa maaliif humna dhabe yoo jette jireenyatu hin jiru. Jireenyatu hin jiru zeeroo. Amma zeeroo irra galeera jireenyi baay'ee. Jireenyi nama baay'ee. Aksasiima waan argateef, waanuma carraa istiidiyoo argateef, waanuma yuutuubiitti dhiyoo argateef, namni waan barbaade dhoobaa oola malee. Saansurdiin hin jiru. Namni gulaalu hin jiru. Namni akkasitti hojjedhu jedhu hin jiru. Namni hayi jedheetti dheekkamu hin jiru. Faarfattoonni ammaa kan isin dhibbu isteetilees parsanidha. Isteetilees jechuun afaan siivikiitti lammummaa warra hin qabne jechuudha. Namoonni tokko tokko yeroo biyyaa ba'anii biyya hambaatti baqatan hamma lammummaa argatanitti isteetileesii ta'anii jiraatu. Isteetileesii jechuun lammii hin qaban. Lammii biyya eessaayyuu miti. Dhokatanii jiraatu jechuudha. Faarfattoonni ammaa lammii dhabeessa bar isteetileesiidha baay'een isaanii. Waldaan qaban jechuu kooti. Haayi kan isaanii hin jettu haadhan qaban. Haayi kan jedhu abbaan qaban. Yesuusiin faarfatu waldaan qaban. Waldaan immoo haadha. Haadhan qabu. Abbaa ko'eedha. Haadhan qabu. Yesuus immoo mataa waldaa kiristaanaati. Eshi isteetilees parsaniitu faarfata waan ta'eef nama akkasiirraa jireenya hedduu. Jireenya nama akkasiirraa akkamitti heddare. Jaarsolii waldaa isa to'atan hin qabu. Waldaan qabu. Iddootti qabamuu hin qabu. Iddootti adabamuu hin qabani. Gadi ba'anii konferaansii irratti bilbila isaanii waan arganii jaarsolii waldaa garraamotti kun hin waamu. Dhaqanii faarfatanii galu malee iddootti adabaman hin qaban. Otuu balleessan iddootti himataman hin qaban. Isteetileesiidha isaan. Cheerchileesiidha isaan. Warra akkasiirraa jireenya eenyu qaba. Jireenyi qulqullummaa hin jiru faarfattoota ammaa keessa kan jennuuf kanaaf walitti qabne immoo faarfattoota hundumaa jechaa jirra miti. Warra dhimmi kun isin ilaallatuuf hin jedhaa jira mala. Warri dhimmi kun isin ilaallatu irratti hojjedha. Waldaatti qabama akkuma kee durii. Gadi jedhe akkuma kee durii. Ammayyummaa miti barre. Ammayyummaa miti. Baay'ee barachuu keessa miti. Waan namoonni baay'een si jaallataniifis miti. Akka ati jaallatamtu kan godhe Waaqayyoodha. Nabukadnezar baay'ee gaafa guddate. Baay'ee gaafa beekame. Baabiloon gudditti ijaaree. Baabiloon gudditti ijaaree fakkaruu barbaade. Kana humna kootiin ijaaree, kana beekumsa kootiin, ulfina kootiifan ijaare otuun hin jedhiin, arrabarraa otuu hin bu'iin, Waaqayyo sammuu kee fuudhee bineensa godhe dhaqii marga nyaadhu gaa'edhe Waaqayyo. Nama guddaa sana fuudhee Waaqayyo maraatu godhe caakkaatti gashee achi taa'ee marga dheedee akka horii. Achi taa'eeti fixeensaan tortore qeensi irratti gurguddatee waggaa 7 nama keessaa ba'e. Of tuulummaa. Faarfataa Waaqayyo si guddisee iddoon si guddisee dhaabadhu. Waldaa si guddistee ilaaliitti deebi'i. Isteetilesii hin ta'in, cheerchilesii hin ta'in. Jireenya qulqullummaa qabaadhu. Ergaa kana faarfattoota gurguddaa biraan naa ga'aa yoo dandeessan sheer godhaati.